Akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo oduu OMN har'aaf jennee qabannee dhiyaanneerraa oduu har'aas kan isinitti himu Andammaqaa Nagaasaati. Itti aanaa muummicha ministeeraa duraanii fi dura ta'an dhaaba naannoo Amaaraa Bi'aadeen duraanii kan ta'an obbo Addisuu Laggasaa qonnaan bultoota Oromoo abbootii warraa 47 dachii isaanii irraa buqqisuun godina Harargee Lixaa magaalaa Ciroo cinaatti kan argamu lafa hektaara 10 ol saamanii faayidaa dhuunfaa isaaniitiif oolfachaa akka jiran jiraattonni OMN itti himan. Qonnaan bultoonni Oromoo naannoo Killisoo jedhamuun beekamu kanarraa buqqifamanis wayita ammaa faca'anii jireenya gadadoo keessatti argamu jedhan. Dabalanni oduu kanaa akka itti aanu isiniif dhiyaata. Mooraan daawwataa jirtan kun godina Harargee Lixaa aanaa Ciroo qarqara magaalaa Cirootti kan argamu lafa Killisoo jedhamuun beekamu lafa Oromoota naannichaati. Odeeffannoo godina Harargee Lixaa magaalaa Ciroorraa arganne akka mul'isutti lafti qarqara magaalaa Ciroo Killisoo jedhamu kun duraan abbootii warraa qonnaan bultoota Oromoo 47tu irra qubatee jireenya isaanii gaggeeffataa turan. Haa ta'uutii garuu maqaa golgaa investimantiidhaaf jedhuun lafti kun baroota 1999 hanga 2000 keessatti itti aanaa muummicha ministeeraa fi durataa paartii Bi'aadeen duraanii qondaala wayyaanee Ihaadig olaanaa obbo Addisuu Laggasaatiin saamamee dhuunfatame. Obbo Addisuun sabummaadhaan Amaaraa kan dhalatanii guddatan naannoo godina Harargee Lixaa magaalaa Hirnaatti. Hirnaan kiiloomeetira 42 magaalaa Ciroorraa fagaattee argamti. Wayyaanonni ofii isaaniitii qabsoo farra malaammaltummaa labsaa karaa biraatiin akka barbaadanitti lafa Oromoo saamanii jireenya dhuunfaa isaaniitiif oolfatanii duroomanii jireenya badhaadhaa irra jiraataa jiran. Qonnaan bultoonni Oromoo garuu dachii isaanii dhuunfaarraa humnaan buqqifamanii wayita ammaa jiruun isaanii faca'ee gariin gara magaalaatti baqatanii jireenya daandii irraa gaggeessuuf dirqamaniiru. Kanneen maallaqa xiqqoo maqaa beenyaa jedhuun dachii isaanii kanarraa buqqifaman immoo har'a jireenya golgoleessaa baadiyyaa fagoo keessatti gatamanii jiraachaa jiran. Itti aanaa muummicha ministeeraa fi dura ta'an Bi'aadeen duraanii obbo Addisuu Laggasaa wayita qondaaltonni Oppiidiyoo isaaniif ergamaa bahan mana hidhaatti maqaa malaammaltummaadhaan guuramaa jiran kanatti innis ta'e Abbaay Tsahayyeefaa akka barbaadanitti saamanii dhiiga ilmaan Oromootti qoosaa jiran. Kanaafis ragaa kan ta'u gamoo guddichi Abbaay Tsahayyee maqaa isaatiin magaalaa guddittii Finfinnee keessa dhaabbatee jiru ragaa guddaadha. Oppiidiyoon maqaaf naannoo Oromiyaan bulcha ofiin jettu wayita qonnaan bultoonni Oromiyaa kumootaan naannoo magaalaa Finfinnee irraa buqqifaman hafuura baafachuu hin dandeenye. Wayita qondaalli mootummaa wayyaanee olaanaan kun qonnaan bultoota Oromoo buqqisee saamee qabeenya kana irratti horu Oppiidiyoon godina Harargee Lixaa hafuura baafachuu hin dandeenye jedha namni achirraa dubbifne tokko. Magaalaa Ciroo itti aanaa muummicha ministeeraa Itoophiyaa duraanii obbo Addisuu Laggasaatiin saamame kun bal'inni isaa hektaara 5 ol kan ta'uudha kan nuun jedhe jiraataan naannichaa kun bu'aa jiraattonni irraa argatan hin jiru. Inumaayyuu maqaa mormii dhaamsuu jedhuun loltoota agaazii keessa qubsiisee Oromoota naannichaatti bobbaasuun ajjeesisaa jira. Maqaaleen abbootii warraa achirraa buqqifamanis nu dhaqqabeera. Isaanis obbo Abdallaa Abdullee, addee Faaxumaa Gaaromaa, obbo Abdallaa Isheetee, obbo Muhammadee Habiib, obbo Haruu Mahammad, obbo Jamaal Haasooyyee, obbo Huseen Saidoo, Adam Aliyyi, Ahmad Abdullee, obbo Muhammad Umar, obbo Abdii Saanii, obbo Abdallaa Muraad Said, obbo Aliyyi Muhammad, obbo Rajaayilu Umar, obbo Nuuree Adam, obbo Haayiluu Baqqalaa, obbo Misbaa Sheexaa,
obbo Umar Muhammad, obbo Sulee Ali, obbo Abbaba Tsaggaa, obbo Suuree Hasan, obbo Amin Nuuree, obbo Muhammad Amin, obbo Abdallah Ali, obbo Ahmad Said, obbo Ahmad Umar, Sheek Ali Haruun dabalatee kanneen maqaa isaanii hin waamne 47 kanneen dachii isaanii irraa buqqifaman ta'uu addaan baafanneerra. Jiraataan magaalaa Ciroo akka dabalee nuuf ibsetti wayita ammaa mootummaan wayyaanee qonnaan bultoota Oromoo qofa buqqisaa hin jiru. Haala labsii yeroo muddamsaa kana keessatti abbootii qabeenyaa Oromoo Oromummaa isaaniitiin yakkanii manneetii hidhaa hedduu keessatti hidhanii hiraarsaa jiranii. Abbootiin qabeenyaa magaalaa Ciroo keessatti argaman kanneen sabummaadhaan Oromoo ta'anis haala kanatu isaan mudatee jira jedha. Hedduun biyyarraa qabeenya isaanii facaasanii akka baqatan taasifamaas jiran. Keessattuu abbootiin qabeenyaa dafqanii jireenya isaanii guutuu dhamaanii qabeenya horan adamsanii dhabamsiifamaa jiranii. Poolisoonni Liyyuu Haayil ammas jiraattota godina Harargee Bahaa aanaa Qumbii irraa miidhaa dhaqqabsiisuu itti fufan. Magaalaa Miinoorraa kiiloomeetira 5tti kan argamu bakka Foqdheer jedhamutti bobbaafamuu isaanis jiraattonni OMN itti himan. Guutuu gabaasa kanaaf Usmaan Okkumee. Poolisoonni Liyyuu Haayilee akkuma kana dura baratanitti ammas jiraattota godina Harargee Bahaarraan miidhaa dhaqqabsiisaa jiraachuun itti fufee jira. Duulli kallattiidhaan aanaa Qumbii irratti bobbaafame kun wayita ammaa kana birmannaa dhabuudhaan jiraattonni rakkoo hamaaf saaxilamaniiru. Keessumattuu miidhaan kun kan isaan irratti fuulleffate erga pirezidaantiin Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa dhiheenya kana magaalaa Dirree Dhawaatti manguddoota walitti qabanii marii geggeessanii as akka ta'e himamee jira. Akka jiraattonni aanaa Qumbii jedhanitti poolisoonni Liyyuu Haayilii magaalaa Minoorraa fageenya kiiloomeetira 5tti kan argamtu bakka Foqdheer jedhamu weeraruu dubbatan. Guyyaa har'aa kallattiidhaan weerarri isaan irratti kan geggeeffame yoo ta'u qaama isaanii birmatuu dhabuudhaan haalli jiru daran yaaddessaadha jedhan. Poolisoonni Liyyuu Haayilii loltoota wayyaaneetiin deeggaramuun torban darbee keessa magaalaa Minoo erga weeraranii booda namoota 13 ajjeesuun ni yaadatama. Ammas ajjeechaa kana raawwachuuf ifatti socho'aa jiran akka jiraattonni jedhanitti. Haaluma wal fakkaatuun tibbuma kanas aanaa Gursumitti duuluun erga nama ajjeesanii booda Araddaa Kaasaa Oromiyaa jedhamu weeraruun alaabaa naannoo isaaniitti dhaabachuun ni yaadatama. Aanaa Qumbii magaalaa Minootti duula dheengadda geggeessaniin ammoo manneen hedduu jiraattota jalaa barbadeessaniiru. Qabeenyallee saamuun beekamee jira. Kanarraa ka'uun jiraattonni magaalaa Minoo gadi dhiisanii bahuuf dirqamaniiru. Jiraattonni akka nuuf himanitti obbo Lammaa Magarsaa wal dhibdee daangaa lamaanii furra maqaa jedhuun manguddoota walitti haa qaban malee ammas fallee argameen jiru jedhan. Inumaayyuu rakkoo kana tasgabbeessuun hafee daran akka rakkoon kun babal'atu karra banaa jiraachuu jiraattonni komatan. Pirezidaantiin naannoo shanii obbo Abdii Mohaammed gama isaaniitiin wayitaa manguddummaa magaalaa Dirree Dhawaatti waamamanii turanitti diduun isaaniittis beekamee jira. Erga marii sanirraa qooda fudhachuu didanii booda poolisoota isaanii hidhachiisuun muddee 29 bara 2016tti magaalaa Minoo weeraruun lubbuu namoota 13 gaagaamaa ta'ee jira. Jiraattonni aanichaa akka jedhanitti kun hanqannaan ammas miidhaa kana dhaqqabsiisuuf jecha guyyaa har'aa bakka Foqdheer jedhamutti poolisoonni hedduun meeshaa waraanaa hidhachuun gamasitti bobbaafamaniiru. Iddoon kun guutumatti yoo poolisoota kanaan weeraramu haalli jireenya jiraattotaa yaaddessaa ta'ee jira. Achuma aanaalee godina Harargee Bahaa hedduu keessatti bara 2011 keessa duula isaan irratti geggeeffamee turenis namoonni 59 ajjeefamuun waan dagatamu miti. Miidhaan wal fakkaataan kun falaa fi tasgabbii kan dhabe yoo ta'u kaayyoon poolisoota kana daangaa babal'ifannaa lafaa ta'uun ifa galaadha jedhan. Mootummaan humna qawweetiin biyyattii bulchaa jiru mormii guutummaa Oromiyaatti geggeeffamaa jiru karaa maaqsuuf jecha poolisoota kana hidhachiisee ummatoota nagaa irratti duula hammeenyaa geggeessaa jira. Kanaaf miidhaa kallattiin jiraattota godina Harargee Bahaa irratti xiyyeeffatame kanaaf ummanni Oromoo akka birmatuuf gaafatanii jiran. Lolli ummata Oromoo irratti baname kun gara godina Booranaatti babal'achuunis himamee jira. Wayita gara garaatti poolisoonni kun daangaa lafaa babal'ifachuuf jecha jiraattota godinaalee Harargee lamaanii Booranaa fi Baalee irratti duulaniin qabeenya hedduu saamuu isaanii gabaasuun kennan yaadatama. Mootummaan wayyaanee poolisoota kana Oromiyaatti bobbaasuun gochaalee hammeenyaa kana dhaqqabsiisuun turtii aangoo isaa dheereffachuu lakkoofsa uummata Oromoo xiqqeessuu fi saamicha dachee Oromiyaa geggeessuudha jechuun jiraattonni nutti himanii jiru. Seenaa artii Oromoo keessatti qooda guddaa gumaachaa kan jiru wallisaa Oromoo beekamaa Ibroo Ibsaa dhiibbaa sirni wayyaanee irraan ga'u dadhabee biyyarraa baqate.
Artist Ibroo Ibsaa hacuuccaa hamaa sirnichi artistootaa fi aartii Oromoo irratti gaggeessaa turee fi itti jiru ulfaataa ta'uu fi kanas dadhabatee biyya jaalaturraa baqatee wayita ammaa nagaan biyya Masrii magaalaa Kaayiroo seenee jira. Bal'ina oduu kanaaf Badrii Yusuuf. Seenaa aartii Oromoo keessatti qooda guddaa gumaachaa kan jiru wallisaa Oromoo Ibsaa Ibroo dhiibbaa siyaasaa mootummaa wayyaaneen biyyarraa baqate. Artist Ibroon dhiibbaa siyaasaa mootummaan wayyaanee wallistoota Oromoo fi uummata Oromoo irratti adeemsisaa jiru balaaleffatuun dhiheenya kana Oromiyaa gadhiisee biyya Masrii magaalaa Kaayiroo nagaan seenee jira. Osoma miidhaa mootummaa irrattuu hin dhufne miidhaa dhuunfan sirra gahu jira karaa qarshii kaffalachuu dhabuutiin achirratti maal istiidiyoo kaffaltaa shubbistootaaf kaffaltaa warra kaameeraamaanii jira maaltu jira waa hedduu jira yoo dhaqxee waraabuu deemte immoo rakkoo guddoo jira. Kana jira kanarraa si tuqee yeroo amma gara miidhaa gara wallistootatti jettutti deebi'ee baay'ee ulfaataadha wallisaan kennaa sirbi isaa yeroo mabahee ummanni kennaa wajji gammadee quuqam isaa waan ibsuuf sigalee quuqam isaa waan ibsuuf wallisaa kenna jedhan malee walleen takka akka isiin itti dalagamtu baay'ee ulfaataadha haalli isiin itti dalagamtu jechuudha. Walaloo dalagdee dalooyyuu dalagdee yeroo qabaattee istiidiyoo waan kafalattuun qabdu erga san dalagdee booda istiidiyoo miti gara waraabittis yoo deemtee hin qabdu achi booda immoo miidhaan biraa sirra gaha karaa siyaasatii yoo ta'e mootummaa saniin jechuudha. Ana qofa osoo hin tahin ati Oromumaa taatee wallisaa taatee dhiisii waa yoo mul'attee yakkamaadha. Oromoo ta'uunuu jechuudha akka isaanitti. Kanaafuu ana amma kana jedhee waan sitti himuu miti fakkeenyaaf amma nuti amma warri amma keessattuu qabsoo kana keessatti qooda guddaa fudhannee wallee siyaasaa kana uummata keenyaaf gumaachaa turre akkitti gumaachaa turres nuti beeka akkitti jiraachaa jirrus nuti beeka. Ana amma ofii kiyyaa as jira garuu wallistoota achi jiran san jechuudha hedduu keessi koo sigalee baay'ee boora maaliifi jiraachuu hin dandeessu sirbitee gaafa duraa har'a immoo deebiteetiin jiraachuu hin dandeessu tokkoffaa waanuma nyaattuu hin qabdu. Namni si qarqaaroo hin jiraatin kiraasan waan ofirraa kafaltuu hin qabdu gaafuma kireeffattee jiraattu yoo ati siyaasa dalagde taanaan mana sanii bahuu qabda maaliifi namni dhufee galmaa poolisiin maaliin dhufee galmeessa eenyu jira maaltu jira sa'a sanitti ati ofii fuudheessitee jiraatta yoo kun sirra dabalame immoo ni wareerta miidhaa guddatu jira karaa hidhaa karaa maali ati akkuma jedhe Oromummaan kee kunuu isaan biratti yakka waan ta'eef Oromoo ta'uun kee kunuu namni hidhamin namni hin tumamin namni rakkinni gurguddoon irra hin gahin hin jiru. Wallisaa Ibroo Ibsaa hacuuccaa ulfaataa karaa diinagdee fi siyaasan sirnichi artistoota Oromoo irratti adeemsisaa jiru hamaa ta'uu gaafiif deebii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork damee Kaayiroo waliin adeemsiseen mirkaneessee jira. Oromummaan kee qofti sirnicha biratti yakka kan jedhe artist Ibroon namni hin hidhamin hin tumaminis hin jiru jechuun gochaa hamaa sirni wayyaanee uummata Oromoo irratti adeemsisaa jiru cimsee balaaleffate. Sirni wayyaanee mormii cimaa master pilaanii Finfinneen wal qabatee lammiilee Oromoo dhibbootan lakkaa'aman ajjeesee kuma kurnootatti kanneen herregaman mana hidhaa keessatti guuree hiraarsaa akka jiru beekamaadha. Keessattuu artistoota Oromoo ciccimoo ta'an irratti fuulleffatuun duula hidhaa fi biyyarraa ari'uu irratti bobba'ee jira. Wallistoonni Oromoo kanneen akka Tafarii Mokonnanii fi Falmataa Roorroo dhiheenya kana hidhamanii gadhiifamanis wallistoonni biroo kanneen akka Seenaa Salamoon, Ahmad Ibroshee, Ali Muhammad Diimaa akkasumas Eliyaas Kifluu, Nafiisaa Abdul Hakiim, Caalaa Dagafaa, Oliyaad Baqqalaa, Abrahaa Raayyaa, Dajsaalenyi beekamaa akkasumas gaazexeessaa Abdii Gadaa ilmaan Oromoo wayita ammaa hidhaa keessatti hiraarfaman keessatti argamu. Garandaranii agaamarraa kafuufkaanii qeerroon biyyaa garandaranii ijoolleen biyyaa warra fidanii hanqeen biyyaa. Dhumarrattis oduu biyya alaatiin filannoo baatii tokkoon dura Gaanaatti gaggeeffame irratti kan injifatan durataan paartii mormituu Naanaa Akufo-Addo pirezidaantii biyyattii duraanii Joon Maamaa irraa karaa nagaatiin aangoo fudhatan. Kutannoon bulchitoonni biyyattii aangoo karaa nagaan walitti dabarsuu irratti mul'isaa jiran kun hooggantoota Afrikaa aangoo mararsiifataniifillee fakkeenya ta'a jedhameera. Dabalata oduu kanaaf Yihuun Ingidaa.
Akka lakkoofsa warra Awurooppaa bara 1992 irraa eegaltee sirna diimokiraasii shaakalaa kan jirtu biyyi dhihaa Afrikaa Gaanaa ji'a darbe keessa filannoo diimokiraatawaa geggeessuun ishee ni yaadatama. Filannoo biyyattiin geggeessite kanaan sagalee uummataa harka 53.8 argachuun kan injifatan hoogganaan paartii mormituu New Patriotic Party Nana Akufo-Addo bakka keessummoonni kumaatamaan lakkaa'aman argamanitti aangoo pirezidaantii biyyattii duraanii John Mahama karaa nagaan fudhataniiru. Filannoowwan biyyattiin bara 2008 fi 2012 geggeessitee turte irratti hirmaatanii kan turan Akufo-Addo osoo abdii hin kutatin yeroo sadaffaa hanqinoota isaanii sirreeffachuun filannoo baranaa irratti hirmaatanii milkaa'an. Carraa barnoota sadarkaa lammaffaa lammiilee biyyattiif bilisaan dhiyeessuuf waadaa seenanii fi imaammanni industirii guutuu biyyattii keessatti babal'isuuf qabatanii dhufan filatamuu isaaniitiif kan isaan gargaare ta'uunis himameera. Akufo-Addo wayitaa aangoo fudhatanitti uummata biyyattiif irra deebiin waadaa galaniiru. An kufaatii keessatti callisee isin ilaaluu jedhan. Qabeenya keessanis qisaasamarraa baraaruuf nan hojjedhaa jedhaniiru. Hundaa ol garuu heera biyyattii kabachiisuun hojii koo isa olaanaadha jedhan. Sirna taaksii biyyattii fooyyessuu malaammaltummaa biyyattii keessatti hidda gadi fageeffataa jiru to'achuu fi hundaa ol diinagdee Gaanaa bara 2013 irraa eegalee raafamaa jiru tasgabbeessuun toora xiyyeeffannoo isaanii ta'us dubbataniiru. Walitti hidhamiinsa diinagdee biyyattiin biyyoota biroo waliin qabdus ni cimsinaa jedhan. Hojii dhabdummaa rakkoo dargaggoota biyyattii ta'e furuunis hojii manee isaaniiti. Dhaabbata mirgoota namoomaaf ogeessa seeraa ta'uun tajaajilaa kan turan maanguddoon ganna 72 Akufo-Addo kanaan duras biyya isaanii gita hojii garaagaraatiin tajaajilaniiru. Biyyi dhihaa Afrikaatti argamtu Gaanaan filannoo diimokiraatawaa geggeessaa jirtuun maqaa gaarii horataa jirti. Kutannoon bulchitoonni ishee aangoo karaa nagaa fi diimokiraataan walitti dabarsuu irratti irra deddeebiin mul'isaa jiranis biyyattiin nageenya amansiisaa qabaattee diinagdee ishee oomisha kaakaa'oo, warqee fi boba'aa irratti hundaa'e fuulduratti tarkaanfachiisuuf qoodi qabu olaanaadha jedhameera. Sirna wal harkaa fuudhiinsa aangoo magaalaa guddoo biyyattii Akiraatti raawwatame kanarratti hooggantoonni biyyoota Afrikaa hedduun argamaniiru. Kutannoon bulchitoonni Gaanaa aangoo nagaan walitti dabarsuu irratti qaban kun hooggantoota Afrikaa isaan aangoo mararsiifataniifis fakkeenya ta'a jedhamee eegama. BBC fi Reutersitu gabaase. Warri OMN'n karaa bilbilaatiin hordoftan lakkoofsi kanaan dura ittiin hordofaa turtan jijjiiramuusaa isin beeksifna. Haaluma kanaan lakkoofsofni haaromni tolaan OMN ittiin dhageeffachuu dandeessan kanneen United States keessa jiraattan 641-552-5055 United Kingdom 0330-332-6333 Germany 518-090-4047 Norway 219532 08 Sweden 08-403-031-94 Italy 06-899-730-19 South Africa yookaan Afrikaa Kibbaa 271-210-03-057 Australia 02-80-72 irratti nu dhageeffachuu dandeettan. Biyyoota birootiif lakkoofsa haaraa akkuma baafneen isin beeksifna. Galatoomaa OMN.